Jaagamaan gaafa sana waan isin boru dubbachuu dandeessan afaan guuttanii dubbattan isinitti hima. Maaliif nama lubbuun jirutu nu bira jira waan ta'eef. Tokkoo keenya keessa boru wareegamne fincila diddaa gabrummaa dhiigaan barreessuu qabna jedhee bahe. Rasaasni akka dhukaa'uu jalqabeen jaagamaa wareegame. Jaagamaa caala namni faarfamuu qabu gaafa jaagamaa morma jala rukutamee akka indaaqoo mormi citeetti gangalatu barataan irraa baqatee namni irbuu seene irbuu nyaachuu dhiise dhaqee jaagamaa irratti kan wareegame kabbadaa badhaasee jaagamaadhaa ol nama jajamuu qabu ture biyya kanatti jechuudha. Dargaggeessi maandheedhaan ijaaramee adda bilisummaa Oromoo aboo deeggaruu fi jalatti hojjetus waajiruma sana keessaa kutaa tokko qaba ture. Gareen nama 9 qabu kuni magaala Amboo bakka 17tti barreeffamaan jira. Bakka 17tti akka citu goone gahee walii hirree nama garee sana keessaa namni 3 Shuumii Daandanaa, Caalumaa Mangistuu, Jaagamaa Badhaanee haayiskuulii Ambootti ramanne. Dhaloonni dakanaa nu booda dhufe kuni dhaloota gaarii miti. Dhaloota akka ta'utti guddate miti. Dhaloota galgala waa dhugee machaa'uudhaan sana qofatti amanuudha. Jijjiiramni bilisummaan sanatti amanuudha. Dhaloonni har'a uumame. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo garuu gadaa godhatee akka namoota yeroo darbe bara jijjiiramaa jedhanii dhufanii deebi'anii gadaa isaanii fixanii deebi'anii biyya alaatti galanii miti. Borus itti fufee qabsaa bilisummaa Oromootiif waan ta'eef dantaadhaaf miti waan ta'eef jechuudha. Irbuu qabna waan ta'eef bishaan finnee dhiigaaf qoreen dhiiga keenya walitti maknee bishaanitti maknee irbuu seenne dhuguma rabbiin sinitti makan. Anotoo mooraa qabsoo Oromootii baay'ee hirigitti seene ani inoof kalu laman buluwan yoo balaa wayitiin ani illee du'a malee. Irbuutu irbaata miti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo diiguudhaaf waraanni bara Lichoo Bukuraa fa'arraa kaasee yeroo garagaraa namni miidiyaatti bahee waraanni bilisummaa Oromoo inni jalqabaas inni dhumaas nuyiidha. Kana booda abdii kutaa nuun jedhe miidiyaatti bahee jira. Sanuma booda dargaggeessa kana galma kana keessa jira dargaggeessi baay'een immoo dirreetti hafe bosonatti jechuudha. Nus keessaa gallu lafti nuti dhaabbannu kun dhiigaan iddee kana dhaabbatame waan ta'eef galmi kun waggaa meeqa cufamee taa'eetu isin nu harka ga'e biyya kana ga'e waan ta'eef nutis keessaa mooraa itti makamnu galmi kun dhaabatee tafa qabsoon bilisummaa Oromootti fufa. Jaallanas jiran baay'ee isaanii tarii qaama wal beekuu baannu namoota baay'ee nan beeka tarii anaan na beekuu dhiisuu dandeessu. Gara qabsoo wanti kanaatti ani kan hin makame yeroo bosona Baalee lakkoofsi nani fayyadamu lakkoofsa akka biyya kanaattidha. Maaliif yeroo garagaraa jaarsolii irraas namoota gurguddoo beektota irraa kan dhageenya biyya kana keessa teenye waan taaneef akka lakkoofsa biyya kanaattan sinitti hima. 94 fincila barattootaa Galaanana Dhaafaa faana masaraa mootiitti kaasee haga mana sirreessaa godina Shawaa Lixaatti hirmaadheen ture. Sana keessa dabarree dargaggeessi ani keessatti guddadhee fi waliin guddanne magaalaa Ambootti jechuudha. 96 keessa waan 2 lafa kaawwanne wanti lamaan kun namni humna qabu mootummaan kun meeshaa malee bu'u waan ta'eef meeshaa kaasee gara dirree haa deemu. Namni sana gochuu hin dandeenye filannoon 97 as deema waan ta'eef gara dhaaba biyya keessatti makamee sochii tokko haa godhu waan jedhu mari'anne jechuudha. Hamma gaafa sanaatti maandhee jalatti jira malee hoggansa irra keessa jiru baay'een beekuani. Akkuma jenne 97 gara filannoo gara Koongireesii Biyyoolessa Oromootti makamne yaaliyaazoon beekunatti fakkaata waan sana akka ta'utti achuma keessa waajirri keenya waan sirriitti boru namni as taa'u kunii fi boru jaarsolii irraas nama biraa irraas waan dhageessanan sinitti hima. Homaatti maku. Waajirri Koongireesii sunii achuma keessatti dargaggeessi maandheedhaan ijaaramee adda bilisummaa Oromoo aboo deeggaruu fi jalatti hojjetus waajiruma sana keessaa kutaa tokko qaba ture. Anis namoota sana keessaa nama tokko. Filannoodhaan yoo mootummaan bu'uu baate maal goona jennee achi keessatti hamma sa'a 12tti warra kaafaa Koongireesii Biyyoolessa Oromoof dhufu. Yoo mariisifne sana booda galgala immoo sana yoo ta'uu baate maal goona jedhutti filannoo booda waan jiru kanatti deemaa dhufne. Tarii as keessa jira ta'een beeku Gammachiis Kabbada yookaan Geetaachoo Kabbada namni jedhamu barataa haayiskuulii Amboo ture innaa sana isa ture koordineet akka nu godhu kan itti kenname. Isa namni tokkoyyuu hin beeku barataadha biiroodhuma nu bira dhufee deebi'a ture. Filannoon hin darbee teessoo namni ta'e wayyachi seene sana booda direct isa kaleessa kaaneef sanatti deebine jechuudha nuti.
Gaafa deebinuu fincilli diddaa gabrummaa gaafa kireet godhamee gara sana dhufu caasaadhuma dura dhufetti dhufee kenname yeroo garaagaraa namoonni as keessa jirtan beekuu dandeessu. Namoonni as hin jirre Biraanuu Gammachuufaa amma biyya kana keessa jiran natti fakkaata. Jambaruu Lamuufaatu ture. Biratti immoo hayyuu dureen beeku jechuudha waan sana. Namoonni biyya keessa nu quunnamanis jiru isaan ergama kana nutti kennanii ji'a tokkoof erga irratti hirmaannee gaafa fincilli kun itti dhoowwuudhaaf ka'u sa'aatii 4:00 akka ta'u dursee sagalee bilisummaa Oromoodhaan ibsii godhame waraanni keenya giddugala galeera jedhanii ijoolleen gaafa sana waraana ta'anii nutti dhufanii dhumarra ragaa nutti ta'an waan sana keessa seenuun barbaadu isas kanumaan nan bira tara. Galgala haga sa'aatii 6 fi 7 ta'utti jaagamaa dabalatee gidduu kana sooshaal miidiyaatti maqaa nama 9 tarreesseera aanaa dabalatee ijoolleen amma namni 3 tokko lubbuun hin jirre nu faana teenyee lakkii fincila kana sa'aatii 6:00 siif kannaa sa'aatii 6:00 humni sa'aatii booda baratu nuu dhufa nu achi gadi baana gidduu kanatti nuufaa ta'u jennee murteeffanne jechuudha. Halkan keessa sa'aatii 4tti boru fincila gaafa jedhamu galgala sana immoo tarkaanfii mana 7 irratti fudhachuudhaaf namoonni fudhatanis nu faana turan. Yoo har'a galgala kana tarkaanfiin fudhatame boru fincilli keenya addaan cita boru galgala goona jennee boru galgala sarratti dabarsine jaagamaan nu faana hirmaachaa ture naannoo sa'aatii 4 nuti koongireesii biyyoolessa Oromoo waan beekamnuuf inni durumayyuu caasaa adda bilisummaa Oromoo abawutti waan shakkamuu fi galgala kana waa gochuu danda'u jennee waan shakkineef sa'aatii 4 akka inni gara manaatti galu goone. Gareen nama 9 qabu kuni magaala Amboo bakka 17tti barreeffamaan jira. Bakka 17tti akka citu goone gahee walii hirree nama garee sana keessaa namni 3 Shuumii Daandanaa, Caalumaa Mangistuu, Jaagamaa Badhaanee haayiskuulii Ambootti ramanne. Jaagamaan gaafa sana waan isin boru dubbachuu dandeessan afaan guuttanii dubbattan isinitti hima. Maaliif nama lubbuun jirutu nu bira jira waan ta'eef. Tokkoo keenya keessa boru wareegamne fincila diddaa gabrummaa dhiigaan barreessuu qabna jedhee bahe. Kana isinitti hin sobu. Waa'ee nama du'een isinitti hima waan ta'eef ragaan hin jiru jedhee kana isinitti sobuun barbaada. Jaagamaan akka sa'aatii 6tti ce'ee hin beeku. Sa'aatii 4 deemee nu biraa waan ta'eef. Sana booda nuti bilbila daayirektii bilbilaan har'a qabadhu sarara kanaan haasa'aa turre. Bilbila bara sana. Ani fi yaazoon sarara kana yaazoonis qabana fakkaataa namatu nuu biteennas. Sanumarra dhaabbannee gaheen kan koo lafatti fincilli geggeeffameef dhukaasni godhame dhaqee wantoota raawwataman miidiyaaleedhaa gabaasuu ture. Rasaasni akka dhukaa'uu jalqabeen jaagamaa wareegame. Asii kaastaniittu jaagamaa caala namni faarfamuu qabu gaafa jaagamaa morma jala rukutamee akka indaaqqoo mormi citeetti gangalatu barataan irraa baqatee namni irbuu seene irbuu nyaachuu dhiise dhaqee jaagamaa irratti kan wareegame kabbadaa badhaasee jaagamaadhaa ol nama jajamuu qabu ture biyya kanatti jechuudha. Kanuti ijaarrachuu dadhabne nama akka kanaati. Nama isa kufee isa jalqaba kufee caala nama isa kufee irratti dhaqee dabalame kufu jechuudha. San booda jaagamaan achumatti keessaa ba'ee mucaan rukutame gara hospitaala gaafa deemu duukaan deemee hospitaala ga'ee gilkoosiin akka qaxxalameen keessaa ba'ee duubatti deebi'ee waan gaaga'aman miidiyaaleef ibsa kennuuf naannoo sanarraa fagaadheeni haga galgala sanaattiin achi ture yeroo murtaa'e booda bayyachi jedhamnaan gara Finfinnee dhufee gara kanatti wanti jedhee jechuudha. San booda yeroo murtaa'e booda ani nan qabame yeroo dheeraa booda gadi ba'ee erga gadi ba'ee fincilli xumura garbummaa dhufe sana keessatti akka isa kanaatti hirmaannaa baay'ee gochuu baadhus sana akka ta'utti itti hirmaanne dhaabni adda bilisummaa Oromoo inni ganama inni qeerroo paaworii hundeesse har'ayyuu akkanumatti galmuma keessatti hafee akka ta'utti qabsoo keenya xumuratti godhachuu dadhabne deebinee har'as qabsaa'aa taane jechuudha. Waan lamaan tokko dubbadheetan tapha haasaa koo sinirraa xumura. Kaleessa dhaloonni anaa fi dargaggeessaa fi jaarrolee eddee kana jiran kana fakkaatan baay'een isaanii qabsoo kaleessa nutti laatamte kana fuudhanii galmaan ga'uu danda'u ture. Dhaloonni dakanaa nu booda dhufe kuni dhaloota gaarii miti, dhaloota akka ta'utti guddate miti. Dhaloota galgala waa dhugee machaa'uudhaan sana qofatti amanuudha. Jijjiiramni bilisummaan sanatti amanuudha dhaloonni har'a uumame. Yoo barbaadan immoo fuudhaniitu jaallammiitti taappellaa dhoobuu anatti nama ta'etti wanti godhaniitu taappellaadhumatti dhoobanii tapha keessa nama baasu.
Qabsoon Oromoo gadaa qabdi. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo garuu gadaa godhatee akka namoota yeroo darbe bara jijjiiramaa jedhanii dhufanii deebi'anii gadaa isaanii fixanii deebi'anii biyya alaatti galanii miti. Borus itti fufee qabsaa bilisummaa Oromootiif waan ta'eef dantaadhaaf miti waan ta'eef jechuudha. Amma hojii manee isa kaleessaa caalatu nutti dhufe. Nuti akkuma jalqabne sanatti hiriyoonni koona ni beeku dhuguman sinitti himan. Dhugaan sinitti himan. Hiriyoonni koona ni beeku parsentii 50 hin jirani amma lubbuudhaan darbaniiru. Baay'een isaanii kan lubbuun darba waggaa ganna 5 ganna 6. Maaliif jennaan kaleessa akkattan qajeelcha akkattan akkamitti akka waliin mari'anne qabna waan ta'eef irbuu qabna waan ta'eef bishaan finnee dhiigaaf qoreen dhiiga keenya walitti maknee bishaanitti maknee irbuu seenne dhuguma rabbiin sinitti makan. Anotoo mooraa qabsoo Oromooti baay'ee hirigitti seene ani inoof kalu laman buluwan yoo balaa wayitiin ani illee du'a malee irbuutu irbaata miti nama nyaata waan ta'eef jechaadha. Ijoollee hiriyoonni keenya har'a isa nuti saatii nuti eddee kana kabajnu kana Oromoon eddee ta'e dhiigaa jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo diiguudhaaf waraanni bara Lichoo Bukuraafaa irraa kaasee yeroo garaa namni miidiyaatti bahee waraanni bilisummaa Oromoo inni jalqabaas inni dhumaas nuyiidha. Kana booda abdii kutaa nuun jedhe miidiyaatti bahee jira. Sanuma booda dargaggeessa kana galma kana keessa jira dargaggeessi baay'een immoo dirreetti hafe bosonatti jechuudha. Nus keessaa gallu lafti nuti dhaabbannu kun dhiigaan iddee kana dhaabbatame waan ta'eef galmi kun waggaa meeqa cufamee taa'eetu isin nu harka ga'e biyya kana ga'e waan ta'eef nutis keessaa mooraa itti makamnu galmi kun dhaabatee tafa qabsoon bilisummaa Oromootti fufa. Ganna 5 asii gara jabina daangaa darbe. Waan isin hin beekne isinitti himamiti. Isinuma yaadachiisuufani. Gara jabina daangaa darbe. Kan namni mormi muramee feerrootti kaawwatamee deemamu. Mootummaa amma keessa jiru keessa. Ka abbootiin gadaa harki duubatti hidhamee bosonatti qaalaatti rashanaman. Kahayyuun mooraa kana keessaa bahee dhaaba adda bilisummaa Oromoo abaa ofotoon ta'in Oromiyaa irra darbee addunyaaf ta'u harka duubatti hidhamee qoshaasha keessatti rashanan bara kana keessa jira. Wanti kaleessa baaneef xumura argateera isin biraan hin beeku ana biran jiru. Boruu akka feetan jechuu dandeessu akkan ta'e sodaachaan dhufe as gaafan dhufa. Qaama nawaametti iyyuu himeera. Ani baay'ee wanti miti amma kana booda baay'ee sodaadheera bara kana jedheen jechuudha. Namni baay'een akkuma dargaggeessa as keessa taa'u hayyoota as keessa taa'an kana jaarrolee as jiran kana namoota riphee umurii isaanii qaallittiitti namni tokko namni waggaa ganna 17 hidhame otoo karaarra deemnu harkarra kaawwadhee jaallambiin beekuu danda'u yoo jedhaniin hin jaalatu abbichi yoo akka safaan jedhaniin gaafan qaqqabadhu waan ta'e tazzala jira. Maal taatani maa inni zalaa jennaan koosittani maa dheet akka gootu naan jedhe dhukkubsatee yoon du'e ishii kana narraan baasin jedheet alaabaa adda bilisummaa Oromoo azalaa fooxaan hojjetame azalaan natti argisiise itti wajjin na awwaala naan jedhe dhuguman sinitti makan. Namni suni jira bobaaruu abarraa jedhamu natti fakkaata moo geessa seeraati. Ganna 17 uffata isaa jalatti hidhate injiraa yoo isa nyaate hin baafatu akka kanatti. Waltajjiin kun deemtee iddee kana geesse jechuudha. Kana waan ta'eef ani boruu asii bahee achi deemuu hin danda'a. Namni gaafa mooraa gamaa deeme namarratti waa hojjetu hin qabu. Isin irratti hin jalqaba gaafa mooraa kana bahee mooraa sana deeme. Aangoon guuteera har'a sarraa kana iyyuu guuteera. Kaleessa dheengaddayyuu abbaan nu warra hamma kana waan ta'e nama biratti waa bebbeeku dhiisaati namoonni kan biraa sadarkaa ministeeraa ga'uu danda'u. Gaafa injiinar Takkalaa Uumaa faayyuu gara mootummaatti seenan yaasuun faayyuu beeku qixama isaanii barbaadamne irratti. Amboo adda dureetti kaafa'oo keessan ture obkoo keessan ture na barbaadu ture. Otoon barsanaa kaasee aangawoota gurguddaa muumicha ministeeraa dabalatee nama dubbiseera biyya kanatti. Sinitti of jajuu koof miti. Oromoo waan barbaadu argateera haa'oon jedhee. Waan barbaadu erga argatee biyyi kun maatas gabbaa'uu dadhabe. Qeerroon akkaataatti qeerroo paawuriin uumamee kunoo ijoolleen kireet godhanu beeku maqaa sadimoo akka moggaasanis asii gamanarraa sinitti himaniiru. Duulli amma jiru ala kanatti waa dubbadheera. Haamileen qabsaa baay'ee sensitiiviidha. Namni afaan natti dubbachuu miti, sooshaal miidiyaatti natti barreessuu miti, namni quba natti qabeen jaaladhu. Dafeetan dallana. Kana waan ta'eef haasaan sinitti dheeresse na of kalchaa. Galmi baameef gaameera hojjettan akka kootti waan gaame natti hin fakkaatu. Nuti itti hirmaachuu baanu dargaggeessi nuti kaleessa beeknu har'a daggala battala Oromiyaa jira. Inni kan mana hidhaa jiru jira. Kareefu dhiyoo kana bahee jira. Hamma kana caala dabarree gaafa deemne biiroo kana waajjira kana keessa yeroo murtaa'e turuu dhiisuu dandeenya akka kanatti deebinee teenyee wal arguu dhiisuu dandeenya. Maaliif inni amma jiru isa durii irra jabaadha.
Gaafa inni amma jiru isa duriirra jabaatu immoo ijaaramni keenya immoo sanarra jabaachuu danda'u qaba. Jabaadhaa. Gadaan gadaa bilisummaa nuuf haa taatu ulfaadhaan sinii.